Finxaaleeyyii naannoo Amaaraa yeroo hedduuf uummaticha mankararsaa turuu hundi kan beekudha. Saamicha uummataa irratti gaggeessuu fi dararaa adda addaa raawwachaa turaniirus. Egaa akkanumaan walqabatee hoogganaan aartii fi aadaa garee shororkeessituu kibba Walloo keessaa socho'aa kan ture Tamasgeen Baqqalaa gootota raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatiin to'annoo jala oolfameera. Godina kibba Walloo kutaa waraanaa mana Amaaraa jechuun of moggaasa keessatti itti gaafatamaa kutaa aartii fi aadaa garichaa ta'uun sochii dargaggootaa gara garee shororkeessituu kanatti dabaluu irratti bal'inaan hojjetaa tureera. Miseensi garee shororkeessituu fannoo naannoo Affaar keessaa malkee konkolaataa fe'umsaatiin gara biyyoota alaa ba'uuf yeroo jedhutti eeruu uummanni kenneen gootichi raayyaa ittisaa galii godheera. Uummatni naannoo sanaas ta'ee kan biroo eeruu kennuun shororkeessaa badii raawwachaa jirus ta'ee raawwachaa ture harka mootummaatti dabarsee kennuun dirqama ta'uu qaban dhaamsa keenya. Egaa kabajamtootaa fi odeeffannoo ammaaf qabannee jirru kana qophii keenya asumaan goolabnaa. Galatooma.